Waan amanuudhiisi dhagahu ulfaatu manaan muzaahiran jettee ibgaaf waan Oromoo maraa cufa garaan silaas lubbuun baate deebisuun hin taatu. Mee taatee tanarraa isin maal bara? Mee taatee tanarraa isin maal bara? Haccee koo hin deebitu jechuun sin sabbara garaa jabeeffadhe fuula rabbii sitti haa tolu. Haccee koo waliin agarre jechuun fuulli rabbii sitti haa tolu. Jirra 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 bullee barii arguuf. Nafxanyaan diina Oromooti. Kaleessas diina Oromooti. Hardhallee diina Oromooti. Gara fuulduraattis diina Oromoo. Garaa nu bal'isee yaanuyi 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 yaawa irraanfachuu. Maalan jira caccabseen na nyaatee jira. Ani hin jiru maloo kukkuteen na nyaatee jira jee Hacaaluu Hundeessaadha. Sidaa dabalee kan dheengada dubate waa'ee fardaa arrammoo ajjechaa Hacaaluu Hundeessaadha irratti raawwatamte. Dhugaa Minilik harreen dhufe Finfinnee seenaa dubbata. Garuu ammoo fardi sidaa dabalee ni haatame. Seenaa dirree baasee yoo dubbate duba kun lubbuu namaarratti maaf gagaama fide. Artisti Hacaaluu Hundeessaa du'aan dhabuun keenya hedduu gaddeettanii jirtan. Ilmaan Oromoo biyya keessaa biyya alaa jirra. Arraa ollee boru bulee edena bullee boru orkuuf osoo jirra jiru artisti Hacaaluu Hundeessaa kun warraan tana. Eessa jirra jee osoo albama nuuf qabachaa as deemaa jiru eessa jira mee artisti Hacaaluu Hundeessaa waan rabbii jee malee taatu addunyaarraa godaane. Artisti Hacaaluu Hundeessaa arreessa jira lubbuun dhabee qote. Qabsoo Oromootiif jecha kun hundi kan ta'e harka diinaatti kan ajjeefame. Artisti Hacaaluu Hundeessaa bara 1998 irraa jalqabee hanga har'aan tanatti qabsoo Oromootiif wareegama qaalii kafalee. Artisti Hacaaluu Hundeessaa wayita albama isaa waa'ee maashoottoo har'aa geessi jimmam maashoottoo qallatee furdataa gaafa joosan irraa jalqabee hanga har'aan tanaatti hadhaa garagaraa dabarsaasgee hidhame mana jechi yalaattis tumame ni sireebame wayita hedduu roorrifame. Artisti Hacaaluu Hundeessaa qabsoo hedduu dhaggeesse. Garuu har'ammoo seenaan isaa yaadatu lubbuun dabre. Wanni inni hojjete gaarii waan ta'eef osoo lubbuun jiru firaan balleessine jecha gaarii ergaa gaarii seenaa gaarii biraa nuuf kaayati dabre. Artisti Hacaaluu Hundeessaa lubbuun dhabuun anaas uummata Oromootis guyyaa gaddaati. Kanaaf gaddi kun obsa jajjabina isheef hawwina. Waan amanuudhiisi dhagahu ulfaatu manaan muzaahiran jettee ibgaaf waan Oromoo maraa cufa garaan silaas lubbuun baate deebisuun hin taatu. Mee taatee tanarraa isin maal bara? Mee taatee tanarraa isin maal bara? Haccee koo hin deebitu jechuun sin sabbara garaa jabeeffadhe fuula rabbii sitti haa tolu. Haccee koo waliin agarre jechuun fuulli rabbii sitti haa tolu. Tole kabajamoo fi jaallatamoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota qeeroo ganamaa salaamtaa sin daganne bakka jirtanitti kan biyya keessa biyya alaa kan jiraatanii jira addunyaa salaamtaan teenya isin irraa dhaqqabdu. Guyyaa gaddaa guyyaa kana ittiin nu ga'e garuu lakkuma oolanii bulaniin waa hedduu arganne. Har'ammoo gammachuus dabarsaa dhufnus gaddaas keessummeessaa dhufnus gadda gubbaan guyyaa gaddaa nutti argameeti jira. Guyyaan wixataa sa'a 3 walakkaarraa jalqabee hanga ilaa guyyaa kibxataa yookaan salaasaa guyyaa gaddaa keessa jirra. Idil addunyaa na qofaa miti isin hunda ilmaan Oromoo dhiiraaf dhalaa beekaaf wallaalaa dheeraaf gabaabaa diimaaf gurraacha ilma Oromoo kan ta'e kan Oromiyaaf biyyoota addunyaa jiru guyyaa gaddaati. Maal goona? Artisti Hacaaluu Hundeessaa amma dhabnee jechuudha. Dhabne. Artisti Hacaaluu Hundeessaa harka diinaatiin ajjeefame. Artisti Hacaaluu Hundeessaa kaleessa galgala wayita sa'a 3 walakkatti naannoo galan kondominiyeem mana fuula isaatti konkolaataa isaa keessatti ajjeefamee argame. Eenyuun akka ajjeefame? Maaliif ajjeefame? Eessatti akka dhawame? Hanga ammaan tana wanni barame hin jiru ifa wanni ta'es hin jiru. Garuu ammoo rasaasaan dhawamuu isaa qofa du'a argamu lubbuulleen dabruu baatu wayita haakama geeffamutti yookaan mana yaalaa geeffamutti
lubbuunsaa hin oolle dabruu dandeetti jira. Artisti Hacaaluu Hundeessaa nama seenaa gaarii qaba. Nama qabsoo Oromootiif wareegama warra gaafa Oromoon rakkoo keessa jiru Oromoo bira tola yookaan seenaa gaarii hojjetee dabre keessaa artisti Hacaaluu Hundeessaa isa tokko. Oromoon qabsaa waan qabdi abshaalanii qabdi. Kan wareeges kan wareegames hanga har'a lubbuun jirus Oromoon garuu walii lama gaafa rakkoo gaafa diinni ilkaan lamaan arraba jirtutti nu cinaa ture san guyyaa rakkoo isaaf Lammaa Magarsaan xiiqii gaafa rakkoo taanii yaadataman hanga har'a garuu osoo hamtuun hojjetiin seenaan balleessin lubbuun dabre fuula rabbitti haa tolu artisti Hacaaluu Hundeessaa. Walloo kamisee jirtu, ijoollee Wallaggaa jirtu, ijoollee Arsii jirtu, ijoollee Booranaa jirtu, ijoollee Tuulamaa jirtu. Artisti Hacaaluu Hundeessaa ajjechaan kun maaliif irratti raawwatame kun gaafin ta'u namoota ilma Oromoo kan ta'e ni beeka. Oromoo qofa miti sabaaf sablammiin Itoophiyaa keessa jirtu eenyutu Oromoo diinaa. Artisti Hacaaluu Oromoodha. Artisti Hacaaluu Hundeessaa saboota Itoophiyaa keessa jiruun saba kamtu xiyyeeffannaa irra kanneen akka diinaatti ilaalaa kun gaafii namaan ta'u. Artistoota Oromoon qabdu wayita gabroonfataan uummanni sirna Minilik irraa hanga ammaan tanaatti wayita jiran kanatti ol aantummaa Minilik warreen dhaadheessanii fi warreen mul'isaniitu gocha suukanneessaa, gocha gaddaa, gocha hamaa fokkotaa ilmaan Oromoo artistii kabajamaaf jaalatamaa ulfina isaa saba isaa biratti qabu lubbuu harka isaanitti hidhamne gumaa baafna qofa hin hafu. Kanaaf guyyaa har'aan tanaa artisti Hacaaluu Hundeessaa erga lubbuun dabreen sirna awwaalcha isaatiif reeffi isaa yeroo achirraa baafamu garaan boodeemu hiriira mormii cimaatu ga'e. Hiriirri kun Finfinnee qofatti miti, Oromiyaa qofaa miti, Afrikaa qofaa miti, idil addunyaatti. Ilmaan Oromoo beekaa wallaalaa sheekan paampaasota akkasuma warreen abbootii amantaa manguddoota dargaggoota shamarran akkasumallee xiqqaaf guddaa dhalataa Oromoo kan ta'e guyyaa gaddaa ta'e guyyaan kun mul'ateeti jira. Tumboo gaddaa ibsaati jira. Artisti Hacaaluu Hundeessaa lubbuun dhabne guyyaan har'aan tanaa immoo hiriira guutuu Oromiyaa keessatti gaggeeffamaati jira. Eessa baha dhiha kaaba kibba guutuu Oromiyaa san qofaa miti. Afrikaa keessaas biyyoota akka Masrii san qofaa miti. Ameerikaa iddoo adda addaa Awurooppaa Jarman Faransfaa kanneen qofaa miti. Biyyoota garaagaraa itti fufa. Sirna mootummaa nafxanyaan firraa fonqolchuun hanga guyyaan gootti hiriirri mormiitis cimee itti fufa. Kun waan ifa galee jiru. Kanaaf guyyaa har'aan tanaa ajjechaan namoota hedduus lubbuun dhabaa jirra. Baha Oromiyaatti magaalaa Dirree Dhawaatti hanga ammatti lubbuu nama lamaa dhabnee jirra. Kana qofaa miti. Namoota hedduu rasaasaan dhawamaa jiran Finfinnee keessattis wayita Hacaaluu Hundeessaa reeffasaa gara Ambootti malchiisaa jiran poolisiin dhukaasa baneen. Kan ammoo nama gammachiisu Arsii Lixaa Shaashamannee keessatti gamoo dhaadheessaa fi dagaagsaa Minilik kan ta'e Hayilee Gabrasillaasee gamoon isaa gubachuun dhaga'ameeti jira. Wal faanatti fufa kana qofaa miti. Biyya Ameerikaa keessatti ammoo xiyyeeffannaan irratti kenname sirna mootummaa ammaan tana biyya bulchaa jiru harka mootummaa artisti Hacaaluu Hundeessaatiin ajjeefamuusaa haalaan balaaleffachaati jira. Kanaa miti hokkee kan ta'e walitti hafe biyya Masrii fi Itoophiyaa
waa'ee daaromsaa irratti wayita ammaan tanam advaanteejii yookaan ammoo gaappii bareedduu waan barbaachistu Masriin hawaasa Oromoo guyyaa irraan tana sababa artistii Haacaaluu Hundeessaa lubbuu dabreef hiriira mormii wayita bahanittiin deeggaraniiti jiran kun yeroo ammaan tana COVID-19 hammaatii biyya kana keessatti gabbaa'uun ol seenuun hammaatii jiru kanatti carraa akkana harkachuun uummata Masriitiifis guyyaa gammachuu yookaan guyyaa mormii mootummaan Itoophiyaa sabni Itoophiyaadhaa dura dhaabbate ta'ee isaaniif gammachuu yookaan isaaniif guyyaa guuza harkatan ta'ee hafee jira. Garuu artistii Haacaaluu keenya lubbuun dhabnee jirra. Maal goonu? Jirra hordofaa شارب Silaawu ilmi lamaa erga dhalate lubbuun ni dabram guyyaan kun guyyaa gaddaa ta'ee jira. Nutis gaddinee ilmaan Oromoo biyya keessaa biyya alaa kan jiraattan guutuu addunyaa irratti kan argamtan artistii Haacaaluu Hundeessaa immoo dhabuu keenyaaf dhabuu keessaniif hedduu gadditan hedduu gaddinee obsa jajjabinam seenaa isaatii fi akkasuma wantoota inni hojjete gama qeeroo garamaa raadiyoo fi miidiyaalee garaagaraatiin isin dabraa turan hordoftanii jirtan artistii Haacaaluu Hundeessaa nama kabajaa uummata Oromoo birattis qabu uummata Oromoo birattis jaalatamu nama seenaa qabu nama seenaa horatee dabre kanaaf jecham artistii Haacaaluu Hundeessaa fuulli rabbitti haa tolu kan jiru maatii isaa kan jiru uummata isaa kan jiru ammoo aalii isaa nutis jajjabinam obsam rabbiin nuufaa kan nusin jennaan nuti hawwachuu keessaniif galatoomaa qeeroo ganamaa raadiyoo TV gaddanutti dhagaames gamanumaan ibsuu barbaanna koree hojjettoota qeeroo ganamaa hundinuu gaddinee jirra isin gadditan guyyaa gaddaa ta'e dabree jira jiraaddaam horaa bulaa dagaagaa. Waan amanuunis dhagahu ulfaatu manaan immoo zaahiran jettee ibgaatu waan Oromoo maraa cufa garaan silaas lubbuun baate deebisuun hin taatu. Mee taatee tanarraa isin maal bara? Mee taatee tanarraa isin maal bara? Haccee koo hin deebitu jechuun sin sabbara garaa jabeeffadhe fuula rabbii sitti haa tolu. Haccee koo waliin agarre jechuun fuulli rabbii sitti haa tolu. jirtu ijoollee wallaggaa jirtu ijoollee narsii jirtu ijoollee booranaa jirtu ijoollee tuulamaa jirtu yooni si faarsee faaruu si malee Haacaaluu Hundeessaa kan saba isaaf tolee.
hojii kan keetu bara eenyummaa kee ibsa jeena haati teessee Hacaaluu hundeessa hojii kan keetu bara eenyummaa kee ibsa jeena haati teessee Hacaaluu hundeessa bu'aaf hin bololu hayyoon saa tokkummaa saba addaan hin qoodu hogguu oromummaa biyya seenaa qabdu biyya too Harargee roorroon nu baay'atee daangaa nutti dabreereen dhimma cinaaqsaanii taa'anii ilaaluuni obsi hanga qaba maalii akki kuni osoo sabni kodhumaa jiru akkamiin gammada ja'a bara Hacaaluu hundeessa Hacaaluu hundeessa sabni kodhumaate Booranaa Moyaaleetti sabni kodhumaate Harargee mi'eessootti sabni kodhumaate Harargee Cinaaqsanitti Baabileetti samaaf jalifnaa haakaanuu nu marti biyya seenaa qabdu biyya too Harargee roorroon nu baay'atee daangaa nutti dabreereen dhimma cinaaqsaanii taa'anii ilaaluuni obsi hanga qaba maalii akki kuni bu'aaf hin bitamu dinaaf karambalu eenyummaa sabboona jeenni dhugaa kana sabatu eebise kanaafuma ta'u Hacaaluu hundeessa kan lammisaaf ta'u biyya seenaa qabdu biyya too Harargee roorroon nu baay'atee daangaa nutti dabreereen dhimma cinaaqsaanii taa'anii ilaaluuni obsi hanga qaba maalii akki kuni Rabbiin si haa eegu hamtuun si nargini Hacaaluu hundeessa